baay'een dubbatanii jiranii namoonni hedduun dubbatanii jiranii miidiyaalee garaagaraa irratti chadhaa dirqamaanis waan dubbachuu qabuuf dubbachuu qaba jedheeti iddoo kanatti dhufe dhiyeenya kana baduun kennee yaadatamaa sababni isaa obboleettiin teenya takka nu biraa deemuu ni yaadattan jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya gaddasaniif bannee turre kun ammoo dachaanii jira ammoo waan xiqqoo takka irratti dubbachuu dhufe namoonni hedduun dubbatanii miidiyaa garaagaraa irratti anis dirqama kiyyaa waan kana dubbachuu qaba dubbachuu waan qabuuf dubbachuu qaba jedheeti iddoo kanatti dhufe namoonni hedduunis yoo dubbatan irra deddeebiillee yoo taate namaaf galuu danda'a waan ta'eef jechaadha kanaaf dubbachuudhaaf dhufe waan kana dubbadha jedheeti dhufe kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessattuu dubartoota biyyoota namaa keessatti kushiinaa namaa dalaganii fi dhaamsa kana dhaamuudhaaf dhufe jechaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naga jirtanii fayyaa keessanii kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraate nu naga keenya galata rabbii dhiyeenya kana waan obboleettiin teenya nu biraa deemte malee rabbii warra jannataa isii haa taasisu rabbiin jannatal firdoosin isii haa qananiisu jechaa kabajamtoota hordoftoota keenya waan dhiyeenya kana obboleettiin teenya gara fuula rabbii deemte takka taate ni beektan jechaadha kanarra dhaabadhee dubartootaaf dhaamsa xiqqoo dhaamuu barbaada jechaadha. Dhaamsa dhaamaaru kan ammas irra deebi'a kabajamtoota hordoftoota keenya namoonni hedduun dubbatanii haa ta'u anis gara kiyyaan dubbachuu waan barbaachiseef dubbachuu qaba. Waan an dubbadhu kana keessa namni lamaallee sadillee yoo irraa qabate faayidaa guddaa qaba jechaadha. Dirqama waan an dubbadhu kana namoonni hedduun irratti walii galuun qaban yookaan namoonni hedduun yaada kiyya kana fudhachuu dhabuu dhiisuu danda'an jechaadha. Kana wanni isiniin jedhu kabajamtoota hordoftoota keenya keessattuu dubartoonni kontiraata daladdantu kushiinaa keessaan dhabamne jechaadha. Kontiraata qofa osoo hin taane mana madaamii daladdan walumaa galatti dubartoonni mana madaamii daladdan of eeggannoo guddaa godhuu qabdan jechaadha. Maaliif namoonni hedduun dubbatanii miidiyaa kanarratti argee jira. Anis irra deebi'a namoonni hin dhageenye dhageessisuudhaaf irra deebi'a jechaadha. Maaliif isiniin jedha mana madaamii ati daladdu madaamiin akkuma isin dura jedhame san jechaadha. Madaamiin si haa jaalatanii malee faayidaa isaaniitiif si jaalatan malee nabzee keessin jaalatan jechaadha. Kanaaf nabzee kan kee of tissuu danda'u siif rabbi jecha. Kanaaf warroonni mana madaamii daladdan gaaza irraa akka of eeggattan jechaadha. Gaaza irraa akka of eeggattan jechaadha. Wanti amma as dhiyeenya kana naannoo nu biratti ta'e kun jechaadha. Asiin durattis ta'ee jira, bakka birootittis ta'ee jira. Wanti akkanaa dabree uumamaa jechaadha. Haa ta'u maal jechuu barbaada? Gaazni yeroo baay'ee fakkeenyaaf mana amma an jiru kana keessatti banamee yoo jiraate gaazni banamee yoo jiraate qilleensi gaaza kanaa yaa'ee gaazni akkuma beekamu amala qorraadha jechaadha. Amala taljii qaba. Amaluma qorraa taljii baradaa amala baradaa qaba jechaadha. Amala baradaa waan qabuuf yeroo mana kana keessatti baname akka gaaza kaawwanii akka peetiroolaa hafuura qilleensatti makamee kutu isaa baay'ee dhiphaadha yoo manni fakkeenyaaf manni kun maskootiin isaa cufaa ta'ee kunis garanaan cufaa ta'ee garan as keessatti gaazni dabbaan gaazaa yoo baname amalli yaa'ee qilleensatti makamuu isaa baay'ee gadaanaadha jechaadha. Baay'ee makamuu maal ta'ee asiinilles gidaara kana qabataa asiin kana qabataa asiin kana qabataa asiin kana qabataa yeroo ati lokkosuudhaaf deemtu jechaadha waan biraa uumacha kan gidaara kana irra jirutu lamaantu walitti dhufuu wal'ayeeti balaa uumuu danda'a jechaadha. Amma kadheen gaddas taateen asitti uumame kun gaazaa miti kan dhoowwe jechaadha. Gaazaa miti kan dhoowwe yookaan dabbaa gaazaatiin dabbaan gaazaa akka boombiitu soo dhoowwe yaanii mana kana balaa itti buusa. Dhageettanii jirtanii hafuurri gaazaa yookiin gaazni gidaara gamanatti qabatu kun balaa hamaa fida jechaadha. Ammoo waan isiniin jechuu barbaade yeroo tokko kushiinaa fayyadamnu wanni godhuu qabnu dirqama kushiinaa fayyadamu maskootii isaa banuu qabna. An fakkeenyaaf ala turee yoo dhufe beela'ee waan jiruuf kushiinaa seenee tumaan cadhisee nyaata godhuu hin qabu. Obsaan wanti ani muu dhufillee kanu waan biraa guddaa fi miti jechaadha. Alaa yoo dhuftanii kushiinaa yoo seentanii yoo beeloftanii jiraattan cal jettanii nyaata godhuudhaaf hin deemina. Maskootii keessan banadhaa. Shururkaa gaazaa laalaa. Gaazni keessan ka dura dalagaa hin jirre kaanillee banaatii cufaatii laala. Ergasiin booda maskootii bantanii xiqqoo turaatii achiin booda godhadhaanii dhaqqabdanii hanga feetan beeloftanillee daqiiqaa 2-3. Maaliif isiniin jedhee wanti kun yeroo hundaanii diddeebi'ee uumama jechaa miti. Of eeggannoo yoo goone of eeggannoon gaariidha jechaaf. Ama wanna gaaziin qabu kanattu rakkoodha. Yeroo tokko gaaziin
shururkaan isaa baay'ee ni hafuuradha jecha shururkaan isaa. Tokko ammoo kan dursee gidaara qabate shururkaa dha'uun isaa baay'ee gadaanaadha. Atis yoo keessa seentee fooliisan yoo alaa dhuftu san yoo funfatte malee jechaadha yoo alaa dhuftu san yoo funyaan si dhaye malee yoo battaluma jarjaraadhaan kushiinaa cufaa jiru osseente hafuurri si dhawweetu hin jiru. Sababni isaas inni nuu sitti qabatee jira atuu gaaza jechaadha. Isinii galee akkasi kanaaf kushiinaa keessatti dirqama of eeggachuu qabdanii. Akkuma obboleettiin tiyya takka jettee turteerti. Warri madaamiin tiyya miskiinaa, madaamiin teen akkanaa, madaamiin teen rabbiin sodaatti, madaamiin teen akkanaati. Madaamiin tee bu'aa isii irratti malee wallaahi ummanni akka ummata keennaati miti. Namni keenna guutuun namni biyya keenya irraa bahe guutuun isaa namummaa nama jaalata. Dhugamaan hojii illee ati daladduu nama keenyaa illee yoo taate hojii hojjetteef dhugamaan si jaalata akka onnee irraa. Walloltullee ma si jaalata. Bakka sii qaba walloltullee waan feetanillee taanaan bakka sii qaba jecha. Ummanni madaami ati jettuun kun bakka yaani si jaalataa bakka siin qabu. Si jaalatee namni bakka siin qabne faayidaan isaa maali? Faayidaa ofii irratti si jaalate jecha. Kanaaf of eeggannoo godhuu qabdanii. Yeroo gaazni yaa'ee mana keessatti hafuurri gaazaa maal jedhu nama keenyatti ati dhaqii dhaamsi. Laa ati dhaqii dhaamsi. Wayinu shaqqaalaan eessa jirti? Daladduun eessa jirti? Maal jedhanii daladdutti wannaa godhan jecha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhuu qabdan. Lubbuu teessan jaalachuu qabdan jechaadha. Lubbuu teessan jaalachuu qabdan, lubbuu teessan tiffachuu qabdan, mallaqa madaamiin isinii kennituuf jecha lubbuu keessan dhabuun qabdanii yeroo kamuu bakka gaazni shururkaan gaazaa jirutti kibriitii qabsiisuu amala kibriitii qabsiisuu dhaabuu qabna. Amala kibriitii qabsiisuu dhaabuu qabna. Tokko san lammaffaa ammoo yooma gaazimmaan kunuu fakkeenyaaf gaaziin yoo qilleensarra yaa'een jiraanne rakkoo sirratti nuumu. Fakkeenyaaf qilleensarratti yaa'een jiru ati qabsiiste fakkeenyaaf qabsiiste wallaa qabsiiste gaaza keessaa yoo achi jedhee yaa'aa jiraate boba'aa yoo jiraate haaluma salphaan dhaamsuu dandeessa. Osoo jalaallee alan bahin osoo innillee dhoohin maal godhuu dandeessa? Uffatuma naannoo kan kee jiru san fuutee uffata guddaa wayii fuutee bishaan keessa keetta jechaadha. Bishaan keessa keetta. Baaldii bishaanii yoo jiraate baaldii bishaanii bishaan keessa keetta. Uffatuma ofirraa qabduu maan ta'in waan fedhee haa ta'u uffatuma jabaa wayii haa ta'u furdicha wayii haa ta'u gaaza yaa'aaru kana akkasuma dhiistee ibiddinnu itti qabatee jedhee haa yaa'aara haa jennu. Fakkeenya iddoo kanatti dabbaan gaazaa jira kibriitii an dagadhee itti qabsiisee jira manni guutuun boba'aan jiru garuu karaan gaazni yaa'aaruun kun boba'aa jira dhaamsuu dadhabee jira haa jedhu. Fakkeenyaaf maal godhuu qabdanii carqii guddaa wayii fiddanii bishaan keessa keettaniituma fuutanii irra gadhooftan. Dhumate dubbii gara ibidda achi yaa'aaruun dhiistaniituma asirraa akkasachi irra gaggeettan. Dhumate yoo irraa ol fuutu gaaza duwwatu yaa'aara malee ibiddi isaa sun dhaameera jechaadha. Achiin booda hanga dhibbatti dabbaan gaazaa sun cufamee isa argitanitti kibriitiin mana san keessatti dhooggaadha jecha. Kibriitiin walaa bukuur noonnummaan ifaa jedhame waan maabiraatiin ta'in dhooggaadha jechaadha. Wanna hundaa dhooggaadha. Achiin booda cuftanii yookaan seeraan cuftanii kaataniiti maskootii bantanii erga gaazni yaa'eera jettanii dhibbatti yeroo dheeraa turtanii kaataniin booda qabsiisuu dandeessan jechaadha. Kanuma xiqqoo waan dhaamsoon gabaabduu tana isiniif himuudhaa dhufee kabajamtoota hordoftoota keenya rabbi waliin nu haadachaasu. Kanaafuu waa hedduu silaa dubbadha waa hedduun dubbanne yeroo waan hin qabneefi annu bira jira akka malee oowwaa kabajamtoota hordoftoota keenya rabbi isin bira haa jiraatu bakka jirtanitti rabbiin isin haa tiffatu. Keessattuu ijoolleen mana madaami daladdan of eeggannoo guddaa godhuu qabdani. Gaazaa irraa shururkaa gaazaa argitan kushiinaa seentanii waa dalaguun qabdani. Shururkaa gaazaa dhageettan kibriitii qabsiisuu dandeessan dhaabuu qabdani. Gaazni akka tasaa yoo isinitti wannaa jedhee wanti isin fayyadaman carqii bishaan keessa keettanii gaaza sanitti uffisuu danda'u qabdanii isiniin jedha. Tanuma isinii dhama. Lubbuun abbaan hin eende torbaan hin geettu jetti. Oromoon illee yeroo mammaattu jechaadha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhuu qabdan isin jedha. Karuma isinii dhaamuu dhufe kabajamtoota hordoftoota keenya. Teenyaaf illee rabbi haa araaramu. Araarama kadhaa fi bakka jirtanitti rabbi si haa araaramu. Rabbi warra jannata si haa godhu. Nagaan nuu tura.